Hinamana kuno Yesus humna kooti abbaa na dhaggeeffadhu afaan oromoo si galuutti hin jiru waan jedhe Yesuus itti dabalee ani humna kootiin humaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa kaan dhageetti naan faradaa firdiin ani faradoo qajeelaadha anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu yaada isa na ergee duukaan bu'aa jedhe dhuga dubbate moo soba dubbate sirri dha'ee ka abbaan isaa koo isa okay hold on sirri dubbate okay sirri dubbate Yesuus waa hundaan godhuu danda'e jedhe moo humaa gochuu hin danda'u jedhe waa ila satko Yesus oma goch anum omna koti oma goch nan usin jedhe waan barreeffame kun sirriidha moo dogoggora barreeffamni sirri hafuurri qulqulluun gartee boqonnaa 5 lakkoofsa 30 kun ni dogoggore moo sirri barreessi warri hafuura qulqulluun gaggeeffaman hundi saayuu sirriidha wanti macaafa kana Yesuus humaa gochuu hin danda'u jedhe mee Yesuus humaa gochuu hin danda'u jedhe dhugaa ba'i Yesus waan hundayyuu gochuu danda'a haleluuyaa akkas haleluuyaa kijibe Yesus isa bara moo'eedha sarra umni jira aboonis jira ati gaafa kana keessa ba'i kana sitta guugame kana sitta guugame suuta lallabo maqaa isaatiin maqaa hundumaa gochuu danda'a Yesus homaa gochuu hin dandeenyetiin maqaa hin jedhu ati gaafama afaan oromoo baratta tanaaf fannoodha moo ustaaza egaa amma fakkeenyaaf abbomaas maaliif nabiyyi Muhammadii isfarmii saarraa jedhame isfarmi sirraa illee ni baa isfarmiin keetu halkan firra baasaa bultaatu hin qabda waan si jedha dhaggeeffadhu hin qabda atis finna quba ni qabda maaltu si dhorke waan keeti hin qabda no Yesus kan ke qaama saalaatiin dhalate moo qaama dhiiraatiin dhalate Yesus Maryama keessa na dhaggeeffadhu Yesus na jaalata amen ittinaa minin dhufa jedhin ittinaa miyye waan jedhe Yesus Maryama keessa qaama saalaatiin gabbee moo eessaan bee Yesus eessaan bee qaama saalaa Maryamaatiin gabbee moo keetiin bee abbomaas maal amma deem akkas maratte kuchise isa yaa jana peentummaan noo jiruftee addunyaa wallahi jaldeessallee ofiddan jaldeessi sakendi takkan hojjaasaa hin danda'u bar wanti maraatti abduse assalamu alaikum wallahi maraatti ustaaza wanti gootanii dhiifamallee naa godhaati abduse dhiifama naa godha warra asirra dhufee afaan badu kana ittuma dhiisa maaf jennaani siin dhufee waraabbii keessa seenee ta'e waan ta'eef akkas deemee maanoo galchuu deemnuti oofnee gool godhe wallahi ergasii booda guyyaa saamintii gaafa viidiyoo asirratti akkas okay Robera assalamu alaikum Abu Muaz wa alaikum salam wa rahmatullah nagaa jirtanii kam jirtu galata isa nagaa jirtu Justice for the true in action jedhebbo jirtu eesaan business akkas jedha na biratti akkas dhugumaaf gatee seera dhugaa mana abbaa langaan taane kaa abukaattoo silaa taane mana murtii abiyyi osoo hojjenne murtii dhugaa murteessina there is no justice now amma namni gartee justice waanuma silaa waaqaa kana hudii deekam goona yaa by the way waan jechuu barbaadu ijoollee peentii taatee dhuftee asirraati arraba baddu badandeessan bari narrabsi wallahi narrabsi rabbi raakija ani jechuun ofumaa mucaan sitarrabse son taane sitarrabse jechaan jiru guhat kiyya warra peentii ta'e arraba badan warran Yesuusitti namana jedhee nama arrabsan subhanallah arraban taane warra dubbatan amantii namaallee kan xureessan yoo jiraate ofirraa bilbiloodhaan sababiin isaa that's the only way amantiin kiristaanummaa kanan barsiisu waan nama kakeete kana nama waliin nu buufti barammas oftee wallahi
namootni akkasii amantaa kiristaanaas bakka bu'anii safuu Oromoos bakka bu'an waan ta'eef Nama maallee dhugaa. taayimii keessan illee wajji wastee godha. Yoo dhugaa kitaabaa waliin wal falmuudha malee waan hin beekneen dhufanii haadha namaa arrabsu, amantii namaa arrabsu, safuu Oromoo keessa sin jiru amantaan Namni amma mee waan jedhu namni maniyyi qabachuun isparmii qabaachuun waan xuraawaadha. kun uumama barreesse. Uumama namni irraa isparmii between isparmii dubar uumama maal jedhu qaama saalaa keeti yoo se qaama saalaa waaqayyoo si kan kiyyaas kan namni qaama saalaa hin qabne ni jiraas keessa mee takka barreessa. Nama ta'e waliin dalate nature maal isparmii waliin uumamte dhiigaas waliin uumame isparmiidhaan namni kam nama tuqee dhiiratee dubartii ta'e isparmii hin qaba namni hin qabu jedha kun ogariin barreesse. Waaqayyo seenaa kan. So hospitaala galuu qaban. Akkasi galuu qaba maali bishaan qabdaare bishaan laga dhageetii waraabbifatte guzuu qabna. So rabbi waan. Dhiira ta'ee namni waan kana dhabe hin jiru fakkeenyaaf macaafa namni Sagaleen kee qulqulluu miti. namichi isa saala isaa keessaa waa dhangala'utti bu'ee jedha laala. Namtichi saala isaa keessaa waa dhangala'uu sun nama qulqullaa'aa tokkotti yoo dhufe namichi itti dhufee sun uffata isaa haa miiccatu jedhee hin dubbata jechuudha. Sagaleen keen jiru. Sagaleen kee hin jiru. Sagaleen kee hin jiru amma? Amma hin jiru. Amma jira. Hayya. Kan dubbatu ilma namaa ta'eetiin kan waan kana dhabe hin jiru. Ku ammoo waan ammallee uumamaan rabbiin namarra kaa'u. Namni saala isaa keessaa waa dhangala'uu jedhee dubbata macaafni. Nama ta'eetiin dhiira ta'ee dubartiis haa ta'u qaama saalaa isaa keessaa wanti hin dhangalaane yoo hin jiraanne namtichi fayyaa hin qabu jechuudha. Absolutely. Kana akkamitti namni nama qeequu danda'a? Subhaanallah. Kuni waan wallaalummaadha malee kuni mana barumsaa baratta wangeelarra baratta waan jiru waan namni maali qaama saalaatiin akkam namni warra rabsaa qaama saalaa keessaan gabbee achumaan seenee namni you enter that way you exit that way jedhe tokko akkasii miti rabeera akkasii bar. Gaafa qunnamtii saalaa gootu seeksii gamasiin gootee bishaan dhangalaachiin nayitee achumaan gabbee dhiirrifaan dubartiinis achumaan bee namni. You enter that way, you turn gartee darsoo marsis achumaan deebitee bar. Akkasiin booya afaan hin baate. Qaama saalaadhaa namaatiin arrabsaa, eenyu arrabsaa. Qaamni saalaa waan injoo itti goote waan waaqayyoon sii kan dhiisaa waan akkanaatan. Jarana wallaalaatu nu rakke hawaasaan waliin nubuusa. Gaafa isiin miira ka dhuftee waan hin taane Nabi Muhammad dabarte osoo nan wangeelinni amantaa eeyyee sii dubbisaa eeyyee naan jette. Okay dubbisiin jedheen. Ol fuudhi hin dubbise. Ayyee Yesuus ani humaa gochuu hin danda'u jedha. Dhuga moo soba jennaan dhuga jette. Ayyee Yesuus humaa gochuu hin danda'u jedheen. Achi na rukutte maal godhareen. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 30 akkamitti dubbiste? Yaa wangeela Yohaannis. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30. Ka kana caalaa si gaddisiisu tokko jira Roobeeraa kee namni caccabaan ija hin qabne miila hin qabne waldaan dhaqinaa jira bara wangeelli. Eessa. Leewwota si kana baase. Nama gabaabaa. Gabaabaalleen fokkotaan bifa hin qabne akka kiyyaaf keetti kunis si kana amma si agarsiisa kun wallahi. Wangeela ofirraa ni qabda wallahi si argisa. Jajarana Roobeeraa kiyya afaan Oromoo dhiisi Ingiliffaan nuu galee Amaariffaan nuu galee akkamitti afaan Oromoo si hin galu naan jedhan. Nama jechuun nama kutaa Harargee Oromoo hunda keessa kutaa godhata nama jechuun nama hin dhufin jechuunii fi kootu jechuunii fi deem jechuunis kanuma jedhan. Yoon dubbe siif hin galu naan jedhan. Abu'as wanta kana I don't know to understand the concept is understand. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 kana Yesuus yeroo itti dubbate ka jedhuu fi kakuu haaraa keessatti Yesuus bifa lamaan mul'ate. Akkamiin jedhe? Tokko Yesuus bifa namummaa isaatiin mul'ate akkuma koof akka keetti ka dhalate Maariyaam dubarraa ka dhalate ji'a 9tti ka dhalate akkuma koof akka kee kan nyaate ka dhuge kan nama keessa deeme kan maatii isaa gidduu jiraate. Okay, akkuma keenya fadha foonii ni qaba. Namummaa isaatiin. Namummaa isaatiin fiilingi namni amma jechuun akka jedhu Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 14. Okay. Namummaa isaatumaan ka jiraate jechuudha. Garuu ubbuurraa kan walabatee jechuudha. Ibrootaan baasa. Fuudheera ka jedhu Yesuus kanaa wajjin ceenu. Akka jedhu boqonnaa wanni takkaa jira wanni Ibroota mi'a baasu qoye eenyu gingilchaa ni jirta? Gingilchaa
Jira. Ibroota boqonnaa afur lakkoofsa 15 moo 14 hanga 15 takka dubbisime jechuun waan hundaanuu kuma jechuun namni waan hundaanuu jechuun ani gartee fiilingii foonis ni qaba nis ni nyaadha jaalalaas niin gartee waan adda addaa kana diraa garlee dogoggora waan hundarra argamu waan hundaanuu kuma keenya ta'ee jedha. Boqonnaa Ibroota boqonnaa afur. Afur lakkoofsa 15 hanqanarra. Egaa hangafa lubootaa isa guddicha bantiiwwan waaqaa keessaa darbee Yesuus ilmi Waaqayyoo ergaa qabaanne beeksisa amantii keenyaa jabeessinee in qabanna. Cubbuttuu irraa dhabame malee hangafa lubootaa isa karaa hundumaan akka keenya qoramee